السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جتان كبجمتوتا دعوتوتا عشان دكدرتو بجرتو جواتن اندينا سلام ناچ عشان دكدرتو ተከታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለሁላችሁ። ዛሬ ምን አይነት ቤት ነው ያላችሁ ብላችሁ ደግሞ እንደንግጣችሁ ወደ ኋላ እንዳትመለሱ ነው። ወደዚህ ተከተሉኝ እስከ መጨረሻ እሺ። ምርጥ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ዛሬ። እንግዲህ ከናንተ የምጠበቀው እስከ መጨረሻ አይታችሁ ብቻ የምትፈልጉትን ማዘዝ ብቻ ነው። ያላችሁበት ቦታ የትም ይሁን የትም ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ይሁን ውጪ እንዳታዙኝ እሺ። ውጪን ከፈለጋችሁ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ይዣላችሁ እመጣለሁ እሺ። ስለዚህ ይሄንን እቃ መርጣችሁ ብራንድ የሆነ የትም ቦታ የማይገኝ እና ደስ የሚል ነገር መርጣችሁ እንደምታዙኝ እርግጠኛ ነኝ። እስቲ ልጁን ጣጣሽ ጠይቄ ሄሎ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جتان كبجمتوتا دعوتوتا عشان دكدرتو بجرتو جواتني الحمد لله جرجلة ربي. إجا كبجمتوتا دعوتوتا كينيا ولياني باي سجاندي دعوة بتشوفوتا كبجمتوتا دعوتوتا كينيا. حالو ميرو كنا راكان كي باي غير فيديو قديسو هندن دينه. لكن هو جماعة سجرة شودا. Ajanya keessa nakuma fuudha miti hojjetamaa irraa keessa namoota namoonni adda addaa wal dubbifnetiniin hojii ma keessa jirra jechuudha. Isin keessummeessuu hin dhiifne jechuudha. Baay'ee viidiyoo hojjechuu dhiisne malee isin keessummeessuu hin dhiifne kabajamtoota daawwattoota keenya. Har'a baay'ee garuu viidiyoo hojjennee upload godhuudhaaf baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata jechuun kiyya. Frequency YouTube yookiin daataadha baay'ee gadi bu'e jechuudha. Baay'ee gabbuurra kan ka'e hanga kanaayyuu pispoon fi akkuma san immoo VPN dhaan fayyadamne hojjetaa jirra kabajamtoota daawwattoota keenya. Isinirraa turuu keenya dhiifama isin gaafataa. Har'a immoo kabajamtoota daawwattoota keenya waan haaraa fi akkuma san isin barbaadanii fi meeshaalee adda addaa meeshaalee diskaawunti godhamee fi jechuun waggaan isaanii kanaan dura ol bahanii kun immoo jiddu galeessatti sadarkaa jiddu galeessatti akka gadi buufne isin qabannee dhufnee har'a kabajamtoota daawwattoota keenya haga xumura viidiyoo keenyatti nu wajjin turuudhaan warroonni chaanaalii kana jaalatanii gama keenya dhuftan awwal marra subscribe gochuudhaan itti aansuudhaan immootu mallattoo doolaa milikitii tokkodhaan akka viidiyoon isin bira deebi'ee gahu gochuu hin dandeessan jecha. Viidiyoo keenya kana immoo yoo jaalattan hiriyoota keessanii share gochuu hin dandeettanii amma kanatti maaniin meeshaalee ji'a ramadaanaa barbaachisanii fi akkuma san immootu meeshaalee kanaan dura isinii bitaa turre waan akka televezyiinaa deebisii immoo waan akka soolaarii ammas immoo meeshaa ji'a ramadaanaa barbaachisu kaajiin kun alol keerii wantoota adda addaa dalagatanii ji'a immoo maatii ofiitti immoo abbaa ofii yaadatanii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya maatii keenyaaf timirri jira, niidoon jira, akkuma san immoo waan akka zayitii jira, bonni jira, sukkaarri jira. Maal jedhee isin himna wanni hedduutu jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya haga dhumaatti na wajjin turuudhaan na dhaggeeffadhaa isiniin jecha gara meeshaa aannan maal kana isin beeksisuun duratti har'a waan haaraa isin qabannee dhufne meeshaa kanaan dura nuti haalli ittiin bitaa turre suuqeedhaa bitaa turre jechuudha. Yeroo ammaa garuu Addis Abarraa fiduu eegallee jechuudha. Kana jechuun immoo asumatti suuqii dhuunfaa keenyaa banne jechuun hin danda'ama. Egaa kana yoo isin jedhu kabajamtoota daawwattoota keenya suuqii banne yoo isin jedhu meeshaan waliigala jumraan fiduu jammare isin jechuu barbaadeeti. Kanaaf televezyiinii kun duraan qarshii 15,000tti gurguramaa yeroo ammaa garuu qarshii 14,500tti deebi'ee jira. Meeshaa baay'ee biraandi ta'edha. Akkuma sammoo warroota wakiila jechuun wakiila tirraa fuuna. Wakiila jechuun warroota dirjiitii bakka bu'an irraa jechuudha. Meeshaan kun moodeelii addisiidha. Maawii jedhama GB32. Ayyee daawwattoota keenya asirratti ani yaada qabu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuuni kabajamtoota daawwattoota keenya. Ashanee sadaytaa kan jenne kaameraa duuba jira. Kaameraamaanii ta'ee jira irra. Daawwattoota keenya meeshaan kuni diskaawuntii ta'ee gisee jennu katamarraa diskaawuntii ta'ee osoo hin taane nuti ani Addis Abarraa waan finneef duraan asuma warruma suuqisirraa Adaamaa keessa isinii binna. Amma garuu meeshaa kanamaa deemnee finnee nuti irra siifnee jirra waan ta'eef gatii isaa daawwattoota keenyaaf egaa achi fiduun kennan oolle maa gadi hin buusne jechaafin achi finnee gadi isinii buusne irra daawwattoota keenya bitadha itti fayyadamaa isiniin jenna daawwattoota keenya share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Televezyiina kana kadir baasee isin agarsiisaa jira akkuma televezyiina duraan isinii bitaa turreeti televezyiina baay'ee bareedaa ta'eedha double screenidha abbaa inchi 32ti qoysi gargaaru. Hayye televezyiinni kun kana fakkaata.
kana caalaa baasuun hin barbaachisu maaliif moodela isaa akkanumatti meeshaa kana meeshaa biraandii ta'uu isaa akkanumatti ni mul'ata jechuudha. Kun akka hin cabne faala kanaan ashagameet ni jira kana keessan kaartoonii seenaa bakka fedhe biyya fedhe odoo deeme hin cabu tokko rakkoo irra hin ga'u jechuudha. Julmaadhaan finnee kun ni argitanii as jira baay'inni isaa kunneen mootii kun achirratti ol fuudhee jira jechuudha. Kana naamunaaf as kenne malee akkuma isin beektan kabajamtoota daawwattoota keenyaa meeshaan kun cinaan isaa istoorii jira. Kana hubattanii isinillee gama keenya dhiftanii ajajatanii gama mana keessanillee bitattanii maatii keessanillee akka agarsiisan isiniin jechuu barbaada. Inni biraa soolariidha. Soolariidha. Soolarii irratti immoo waan isinirraa haasa'uu qaba. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa inni kun soolariidha. Soolariin kun abbaa afuriiti. Soolariin kun abbaa afuriiti jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Kanaan dura qarshii 5,200 lamaan bitamaa ture amma yeroo ammaa garuu qarshii 4,000 fi 5,000tti deebi'ee jira. Qarshii 200 diskaawuntii goonee jirra jechuudha. Maaliif maamiltoota keenya isinillee eega isin nurraa bituun keessan hin oolle eega nullee immoo isiniif gargaara jennee hojjechuun kennan oolle maaf irra sii deemnee hin finne jechaafin julmaa finne soolaarillee kun akkuma argitan achi daradaramee jira bitadhaa warra keessan sarpiraayizii godha jechuudha. Soolaarii kana baay'ee barbaachisa baadiyyaadha. Baay'ee barbaachisa kun haala kanaan finnee jirra cinaa asittuullee cinaan gara biraa jira jechuudha. Bitattanii warra keessan sarpiraayizii gochuu dandeettanii soolaarii jechuun waa hedduu ni fayyada baadiyyaatti mabraatiin bakka hin jirretti jechuudha. Kana bichaa miti silkii chaarjii katamaa deemee chaarjeffata warri baadiyyaa asirraa nagumaan chaarjeffatan jechuudha. Guyyaa duuba oolchanii halkan akka barbaadan fayyadamuu danda'anii daawwattoota keenya bitadhaa sheerla. Egaa soolaarii kanarratti osoo hin xumuriin dura maal isiniin jechuu barbaade kabajamtoota daawwattoota keenya obboleettiin teenya takka immoo maal naan jette soolaarii televezyiina kaasuu qarshii meeqan argamanaan jette. Egaa soolariin televezyiina kaasu qarshii 36,000 irraa kaasee hin jira abbaa inji 32 akka kaasu jechuudha. Maaliif namoonni ijoolleen keenya maatiin biyya alaa jirtan ijoolleen haadhaa fi abbaa keessan sarpiraayis godhuu barbaadan televezyiina illee bitee fi soolaarii bitee fi manatti fayyadamaa tarii mootu soolariin suni televezyiina qofaa miti akka mabraatitti diriirfamee jechuudha baalamoodhaan ogeessan diriirfamee akkuma mabraatitti ifuu danda'a akkuma mabraatitti televezyiina kaasuu danda'a. Kanarratti maal isiniin jechuu barbaade kabajamtoota daawwattoota keenyaa qarshii 10,000 irraa kaasee 16,000 irraa kaasee hanga 36,000 ole 36,000 baay'ee minimamii isaati jechuun yoo isiniin jedhu jiddu galeessa osoo hin tahin fakkeenyaaf ka qarshii 16,000 suni normaalii ni kaasaa jedhan malee waan kaaseetiin televezyiinii kun seeraan tajaajilu hin qabu hin jira yeroo gabaabaatti dhaabatuu danda'a jechuudha. Yeroo gabaabaatti dhaabatuu danda'a. Meeshaa dhaabbataa qarshii 36,000 irraa kaasee argattan jechuudha 36,000 irraa kaasee televezyiinii abbaa inchi 32 akka sochoosuu danda'u. Soolariileen hin jira kabajamtoota daawwattoota keenya dhuftanii bittanii maatii keessanii sarpiraayis gochuu dandeettan isiniin jira kabajamtoota keenya. Kana waa'ee soolarii haguma kana yoo jedheen booda inni biraa arra temira finnee irra jechuudha bifa addaatiin. Temirrillee kun kana fakkaata. Temirrillee kun akkamitti hayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma soolariin kana fakkaata amma gama gara timiraatti isin dabarsina. Timirri immoo timirri waagaan isaa kun timirri kun ilaala timira baay'ee bareedaa mi'aayaa akkasumas immoo filatamaa ta'edha. Inni yoo isin hin jedhu gadi durratti kana yoo isin hin jedhu kabajamtoota daawwattoota keenyaa timirri kun kaartooniin isaa abbaa ajajaan finne jechaadha. Maal jechuun maamilli keenya timira kana nuuf fidaa jecha dubbataa turani. Timira biyya arabaa kana nuuf fidaa jechaa turani. Timirri kun firii 8 of keessaa qaba jechuudha. Firii 8 ishigi 8 Banta agarsiifta? Agarsiifta. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kaartooniin kun tokko qarshii 2,000 innillee waagaan isaa hin qannasa jechuudha. Kan duraa sun qarshii 2,500 ture. Garuu inni gisee 2,500 ta'ullee gatiin isaa wanni wal caaluuf guddinni isaa wal caala kadi. Kun ishigi 8 of keessaa haa qabu malee kiiloodhaan santu caala sun kiiloo 10 qabata. Ni jira ammallee isallee isin agarsiisa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa bifa kanaan isinii jira jechuudha. Muramne akkasuma fuudhuun murama. Hayyee akkatti kun isinii dhiyeessinee jira kabajamtoota daawwattoota keenya. Tokkicha fuudhine. Hayyee Allah akbar. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kana fakkaata. Yaalame maashaallah. Kun timira akka bareedaa ta'edha. Kanuma biyya arabaa jiru jechuudha. Maashaallah hodhu deessi.
qarshii 2000 bittanii ramadaana warri keessan jaajaatti itti fayyadamuu danda'a isin jenna daawwattoota keenya tokko lafa bu'e gatiin argitanii qarshii 2000 jechuudha. Kaartooniin kun tokko akkana kana fakkaata kabajamtoota daawwattoota keenya. Ishigii isaa mootu deebifnee asheenna jechuudha pilaastariidhaan. Inni ashagama inni rakkoo hin qabu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya timirri kunillee kana bifa kanaan dhufee jira. Inni biraan mootu timirri kana bichaa miti hin jira jechuudha ammas. Kunis hin jira. Kiiloo 8 qabata kun baay'ee guddaadha bara. Kun kiiloo 10 sun kiiloo 8tti tilmaamama baay'isawee sun ishigi 8 jedhama malee kiiloo 8 miti. Baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Ulfaatiin isaatu garaagaraa jechuudha. Anaa ganna harkisee jira osoo. Kun baay'ee guddaadha dhugaa dubbachuu yoo ta'e. Inni kiiloo 10 timirri isaa jirullee kun kana kafuutoota jiru kana timira oriijinaal maashaallah. Safaa godhee mul'isa. Kanaaf egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kana fakkaata. Inni biraa timira kanallee kun kiiloo 10 kiiloon 10 isaa kun qarshii 2500 sun kiiloo 8 akka ishigii 8 qaba qarshii 2000 jijjiirama kana fakkaatu qaba jechuudha. Aannan immoo aannan nuuf hima. Aannan isin himu. Ramadaana keessa waa beekaa hawwiinal bar. Hayyee egaa asiira adda addaa hawwitanii warroonni asiira adda addaa jettanii akkuma san immootu akkana dhabame akkasooyya. Hayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kun aannan hin jira aannan kun immoo kun kaartooniin niidoo kun tokkicha jechuudha. Niidoodha moo maali sun biik? Nuuraadha. Ayyee seemse tokkoma jarri waagan isaanii kunii fi kunillee biikkaa fi kunillee tokkoma qarshii 2300 hin bitama jechuudha. Wannaan kuni isa kanallee qarshii 2300 irraa gara qarshii 2100tti deebineerra 100 kannafne jechuudha 200 kannafne jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kana fakkaata jiini ramadaanaa ji'a rahmataatti jiini ramadaanaa ji'a mootu argataatii nama jira. Diskaawuntii godhuun dirqama ramadaanaa jecha bakka meeshaan hunduu diskaawuntii ta'ee jira koottaa bitadhaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya isinirraa turree jirra isinirraa bannee jirra baay'ee egaa haala isin jiru awwal irratti isinii himee jira kabajamtoota daawwattoota keenya waan isin barbaadan zayitii illee jira. Biintoo. Wayi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya gara xumuraatti deemaa irra baay'ee asmoo inni biraa maa inni isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya faazarii fi maazarii keessaniif harmee fi aabboo keessaniif immootu egaa ji'a ramadaanaa guyyaa qoonqoo oolte saniin immootu maal barbaachisa? Biintoo. Ulfaataa kan muluu bitaaf meeshaa ajaa'iba argan. Barbaachisa kan muluu bitaaf jecha harkaatti maammee feree 10 qaba natti fakkaate fi 10 inni kuni egaa biintoon hin jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa wanni biraa maal inni kan isinitti himin zayitiin hin jira. Zayitiin kun nuuradha maannoo veeradha zayitii baay'ee biraandi ta'edha. Kaartoonii isaa keessa jira seeni kun namaaf isin agarsiise. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa zayitillee qarshii 1100 tahee jira. Kanuma isiniin jechuu barbaada kabajamtoota daawwattoota keenyaa viidiyoo kanaan. Hagana yoo alboo arsine viidiyoo itti aanu immoo meeshaa ajaa'ibaa fi biraandi ta'e qabannee isin dhiyaanna. Meeshaa ofii barbaadan kabajamtoota daawwattoota keenya gara keenya erguu hin dandeettan isin binnee isin dhiyeessina meeshaa biraandi ta'ee fi meeshaa akkuma san immoo biyya Arabaatti itti isin hawwitan isin binnee ol kaa'uudhaaf fi biyya binnee bakka feetan isin geessuudhaaf qophiidha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa keessa deemuu da'ee gallee bullee oollee jirra. Bakki isin barbaadan asii warri baalee barbaadan asiin immoo warri asiin haga machaara dirasi boriiftaa yoo rabbi jedhe viidiyoo gabaabaa isin ergaa meeshaa akka farniicharii yoo barbaadan meeshaa mana keessaa jechuudha waan akka algaa dolaaba fi deebis immootu direesingii televezyiinii masqamacaa maal kana qofa meeshaa mana keessaa waa tokko lama isinitti himee dhiisa. Akkuma san meeshaa adda addaa kana bitattanii ajajatanii isin dhiyeessuu dandeenya isin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Yoo soofaa isin barbaachise yoo arabiyaa majlisii isin barbaachise maal eenyu yoo barbaadarre Kadir family Kadir durri akkuma san immootu oh my god Asha and Kadir tu jettanii dhufuu hin dandeettanii. Egaa haganuma isin jechuu barbaada kabajamtoota daawwattoota keenya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee daawwattoota keenya viidiyoon irraa kana fakkaataa xumuramee jira. Share like subscribe gochuun irraanfatina isin jenna daawwattoota keenya. Hayyee anillee xumuree jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Boruu fi onnuu bira hin galchini.